diigamuun TPLF itti fufeera. Akkuma beekamu kanaan dura naannoo Tigraay keessatti yaadi fonqolchaa mootummaa gareen Dabratsiyoon garee bulchiinsaa yeroo duraan irratti gaggeessuuf taasise hordofuun mootummaan federaalaa gidduu seenuun naannichaa tasgabbeessuuf jecha uummatni naannichaa pireezidaantii bulchiinsa yeroo nu bulchuu danda'a jedhan sagalee isaanii kennuun akka filataniif yaada dhiyeessaniin Leetanaal Jeneraal Taaddasee Warradii bulchiinsaa yeroo naannichaa ta'uun filatamuun yeroo ammaa kana naannichaa bulchaa akka jiran beekamaadha. Kanumarraa ka'uudhaan Leetanaal Jeneraal Taaddasee Warradiin yeroo ammaa kana obbo Amaanu'eel Asaffaa kanaan dura garee TPLF keessatti itti aanaa ta'uun tajaajilaa turan itti aanaa bulchiinsa yeroo Tigraay gochuun muudamuun isaanii beekameera. Kun immoo garee TPLF kan yeroo hundumaa naannicha keessatti seeraan alaa gurmaa'uun hokkoraa kaasuuf socho'uu keessatti naasuu guddaa kan uume yoo ta'u, hawaasa Tigraay immoo sodaa nageenyaa keessaa bahee jiruu fi jireenya isaa guyyaa guyyaa akka gaggeeffatuuf gara boqonnaa haaraatti kan ceesise ta'uun isaa beekameera. Egaa dhaggeeffattootaa fi jaallatamtoota miidiyaa keenyaa qophii qabannee asumarraan goolabnaa yeroo gaarii qabaadhaa. Galatooma.